Ashama hordoftoota fi jaalattoota afaan qalloo baay'in barattoota afaan qalloo baay'in jaalattan hundi keessanuu galatooma. Namoonni afaan qalloo baay'in gaarii taatan laayik, sheer, koomentii, faloo, sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofa. Akkasuma peejii keenya TV irratti laayik, sheer, koomentii, faloo, invaayit gochuudhaan saayibban keessan hundi itti afeera. Abbaa qeerroo qorichaattuu fiigamtuu goota dantaa Oromoo irratti qoosaa hin beekne yaa Jawaar Mohammadii hambaa Waaqoo guutuu hambaa Taaddasaa Birruu hambaa Ilamoo Giltuu hambaa Guutamaa Hawaas hambaa Laggasaa Waggii abbaa Bishee Garbaa osoo gantuu fi hattuun dantaa Oromoo irratti qooste kokkee qabee kanatti qismiisuu hambaa Jaarraaf Gadaa leenca qixxee kumaa yaa Jawaar Mohammadii sagalee Oromoo miliyoona 50 sagalee cunqurfamtoota Oromoo miliyoonii 50 sikinaa jira.